بطل ايه مان بطل كان قربا وران دوريا هيك ورانا قجرة جالة نجرة بطل ورانا قجرة لا نعم ورانا قجرة لا نعم توقف بطل أنتو جرام توقف بطل وابو ايه ورانا كان هاي بطل كان اسوران كان كان جرا لا جرس بريا نبريا اوبسنا مغافتا اچومنا مغافتا وانتي امنن سنرتي ejjennaa ofii jabeeffatanii ejjeta ofirra dhaabbachuu nama gaafata. Yoo ta'uu baateewu itti wareegamanii agarsiisuu nama gaafata. Ni bariya. Obsa nama gaafata, cichoomina nama gaafata. Waan itti amanan sanarratti ejjennaa ofii jabeeffatanii ejjeta ofirra dhaabbachuu nama gaafata. Yoo ta'uu baateewu itti wareegamanii agarsiisuu nama gaafata. Lubbuma tokkittii qabda, lubbuu tokkittii qabdu sana dhoksitee asii baastee iddoo barbaaddeeyyuu yoo geessite guyyittii hin dabarsituu jechuudha. Kanaafuu maal goone inni qabsoo itti fufnaa waliin jenna. Mee warri waadaa walii seenne gaafatu. Warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise. Gariin har'ayyuu baaburichumarra jira. Gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete. Bitaanis korii, mirgaanis korii, walga'iin koorumaa. Ittis wareegamu har'as keessa jiraatu. Irraa harca'ee irratti hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballee malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha. Warri gaafa as turtan ummati Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraabne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa ante as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana mitii kaa helikoophterri rukute akkasuma akkasiti warri as jirtu argiteetta. Warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunneedhe miti gaafas injifataman immoo sifatti gubateera. Warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti. Lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeese awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kanarrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru. Kanaaf gaafas injifattan maal jechuun warri humna waraanaa qofa laaluu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'a asuma keessa jira. Waldaa jabne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne
akkuma waggaa sadii har'aa waggaa sadii har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan si hin beeknetu jira. Wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate sanaan mirqaantu. Yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nuun galle mirqaana sanarraa kan kaatani dhaabbattanii dhiichisu. Dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu. Akka bosonatti deebinu annan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka. Sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu. Of kenniinsasaa qabaachuu dandeessu. Wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu. Waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu. Qawwee sana hin qabdan. Oromoon qawwee ofirraa hiiktatte. Akkasuma akkas miti. Kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaaf. Qawwichatu hin jiru. Har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Haa lolatu. Hin deebi'uu jedhiin diinni ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru. Hiikkatteetta. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. 500 gurgurtee araqee dhugaa turtee jechuudha. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru. Hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru. Dhiigaan hiikame bo. Diinni toon buqqa'ii horseentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Gola keessa dhokfatte immoo ni gurgurattee jettu. Warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu. Hin geenye bira fagoo. Yeroo hundumaa bira geenye kan nuti deebinu uummata wallaalaa kanatti harkaa qabna. Uummata wal saamu. Wal saamaan jirtu waan walillee hin qaanfattani. Wal harkaa fudhattee wal saamtee waluma keessa deemtaa jechuudha. Uummata akkasiiti kan nuti harkaa qabnu. Hin geenye galma ga'uullee hin danda'u. Fagoo siichi. Abdii muradhaa jechuudha. Kan itti aanu deemnee loluu ni sodaanna. Wanni nuti sodaannuufi maaliiti? Sirna dhablummaa bal'isuu deemna yoo ta'e irraa kahafe injifannoon hanga dabalaa deeme latti bal'achaa hanga deeme uummati kun uummata wal balleessudha ta'a. Kanaaf diinni iyyuu sin ajjeesee sin adabee sin hidhee ka sin bitu. Uummata hidhamee bitamu qofaasin. Uummata ajjeefamee bitamu qofaasin. Uummata saamicha hanni qofaan sin irraa bareedu jechuudha. Uummata akkasiititi. Sinitti himamee ka uummata sin hin galle. Dhiigni Oromoo asitti dhangala'uu hin qorre sin mararu. Uummata akkasiiti uummati